Jilli Corporation Industry Park wan Oromiyaatiin durfamuu fi qondaalota mootummaa sadarkaa naannoo fi federaalaa akkasumas ammoo abbootii qabeenyaa hedduu of keessaa qabu paarkii industirii qindaawaa qonna bulbulatti daawwannaa guddicha taasiseeti jira. Guutuu gabaasa kana ammoo kennaa darajee katti aanutti isinii dhiyeessiti. Corporationii misooma paarkiiwwan industirii Oromiyaatiin godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiiddoo Kombolchaatti kan hundeeffamuun sochii irra jiru paarkii industirii qindaawaa qonna bulbulaatti daawwannaan guddichi taasifameeti jira. Daawwannicha irratti hojii raawwachiiftuu olaantuun Corporationii misooma paarkiiwwan industirii Oromiyaa Aadde Sannaayit Mabree waggoota muraasaa asitti mootummaan paarkiiwwan industirii qindaawaa guddina biyyaa keessatti jijjiirama qabatamaa fidan hojjechaa jiraachuu himan. Investmentii gaafa jedhamu investmentiin dafee sammuu keenyatti dhufu qonna ta'uu danda'a. Investmentii gaafa jedhamu investmentiin dafee sammuu nama baay'ee keessatti dhufuu danda'u. Investmentii damee tajaajilaa hoteelii riizoortii waan akkasii ta'uu danda'a. Baay'een immoo investmentii keessattuu dhuunfatiin faaktarii adda addaa biyya keenya keessatti I think seenaa bara dheeratii hundaa'ee kan jiru akkuma jirutti ta'e garuu immoo waggoota muraasan garanatti mootummaan paarkii industirii gurguddaa akkasii diinagdee biyya keessatti shoora guddaa bahachuu danda'u game changer kan jedhamanii beekaman jechuudha. Keessattuu damee gurguddaa adda addaa biyya ceesisuu danda'an kan walitti hidhuu danda'u. Fakkeenyaaf inni kuni qofti gaafa laallu maqaan isaatu paarkii qonna qindaa'aa industirii jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Industirii fi qonna dameewwan gurguddaa mootummaas biyyas uummatas hin ceesisa jedhamee beekamu qofa osoo hin ta'in dhugumaan immoo ceesisee argama. Biyya baay'ee keessatti akkuma beektanii guddinni diinagdee kan dhugoome kan mirkanaa'e almost dura qonna ta'uu danda'a. Qonna irraa garuu gara industrializationii deemuutiin. Lamaan immoo damee gurguddaa lamaan kana immoo walitti hidhuutiin. So iddoo nama fakkeenyaaf argamnu kuni iddoo dameewwan gurguddoo diinagdee ceesisuu danda'a. Sadan tokkoffaa qonna. Maaliif galteen hundi asitti akka galteetti itti fayyadamu industiriin kun qonna waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa by itself processingii waan ta'eef industrializationii isa jennu san immoo kan dhugoomsuu danda'udha. Sadaffaa akkuma asitti argan kuni tourist site illee ta'uu danda'a boruuftaan. Iddoo turistiin itti dhufee ilaalee bashannanee illee deemu. Faaktarii ilaalee qonni maal inni galteen qonnaa maal inni jedhee ilaalee industrializationiin akkami industrii jedhamu kun immoo akkami faaktoriin jedhamu kun akkami warshaan jedhamu kun akkami jedhee dhuma irratti immoo ofuma isaatiif akka tourist site tourist destination ta'e hawwatamee laalee jaalatee bareedee bashannanee deemuu danda'ullee. So dameen industrii, dameen qonna, dameen turizimii as keessatti I think iddoo tokkotti walitti dhufanii hin dhugooman jennee iddootti illee ilaalu. Sagantaa daawwannaa guddicha paarkii industirii qindaawaa qonna bulbulaa kanarratti itti aanaan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa obbo Eeliyaas Uummataa paarkii industirii qonna qindaawaa bulbulaa keessatti hojiin guddaan hojjetamaa jira jedhan. Akka hojii paarkii biyya keenya keessatti yookiin naannoo keenya keessattis jalqabamee jiruun hojii gurguddaan hojjetamaniiru. Jalqaba yaadumtii paarkii jedhamu kun yeroo jalqabamu maaltu ture kan jedhu sila kaasneerra. Challenge guddaatu ture. Sana keessa darbamee gara hojiitti galame qonna industirii qonnaan durfamu jedhamee inni jalqabame sunis waan hin taaneef sakallaa guddaa waan of keessaa qabuuf wal cina geggeessuun hin danda'ama, xiyyeeffannoo wal faana kennuun hin danda'ama jedhamee qonna irrattis industirii irrattis tajaajila irrattis akkuma kana turizimii irrattis kan biraa irrattis xiyyeeffannoo guddaan kenname imaammannis keessa deebi'amee haala inni itti ilaalametu bu'aa har'aa kanaanii nu gahee jechuu dandeenya. Kanaaf tokkoffaan imaammataa fi taarsimoo biyyi keenya hordoftuu sirrii ta'uusaa teesti gochuu jalqabuu keenya agarsiisa tokko. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdullaaziz Daawud paarkii industirii qindaawaa qonna bulbulaa keessatti abbootiin qabeenyaa hojii irratti bobba'anii jiraachuu daawwannaa kanaan arginee jirra jedhan. Har'a paarkii kana keessatti wanti argine abbootiin qabeenyaa paarkii kana keessa galanii damma process gochaa jiru. Soyaabiin yookaan immoo atoo boonsituu gara zayitaatti gara nyaata namaa fi beeladaatti jijjiiraa jiru qabatamaadhaan arginee jirra. Boqqolloos akkuma kana gara zayitaa fi nyaata beeladaatti jijjiiruudhaaf hojjetaa jiru. Kun jalqabbiidha. Jalqabbiin kun garuu waan abdachiisaa ta'uu isaa arginee jirra. Akkaataan itti paarkiin kun ijaarame immoo teessumti isaa giddugala
oomishoota qonnaa adda addaa argachuudhaaf giddugala irra jira. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabuu Waaqoo gama isaaniitiin tumsa gama kamiinuu paarkii industirii qindaawaa qonna bulbulaa kanaaf akka taasisan himanii jiru. Gara biraatiin akka godinatti namoonni as keessatti amma industirii ijaaruu eegalan kunniin godinni keenya waan danda'een deeggaran fakkeenyaa fi maateriaalii dhuma ittiin ijaaratan akka dhakaas haa ta'u akka ashawaas haa ta'u kamiyyuu humna namaa dabalatee bishaan dabalatee wanni deeggarsi aanaa kanarraa yookaan godina kanarraa barbaada yoo jiraate adda durummaadhaan hin deeggarra. Rakkoon nageenyaa sokuu jiraate. Industiriiwwan iddoo biraa jiran bakka isaan sila ashawaa fe'atanii fi dhakaa fe'atanitti bakka rakkoon nageenyaa jirutti humna nageenyaa keenya eegsifnee akka ijaarsi isaanii adda hin cinne kan gochaa jiru. Kanallee saniin adda baafnee ilaallu warra dhasitti ijaarsa qaban halkanis fe'uu barbaadan lafa kamiyyuu geejjibsiifachuu barbaadan karaa kamiiniyyuu rakkoo nageenyaatis sodaa qabaatan godinni si wajjin akka jiru beektanii deeggarsa kamuu isinii goona waan jedhu kaasuufini. Abbootiin qabeenyaa paarkii industirii qindaawaa qonna bulbulaa kana keessatti hojii irra jiran mootummaan deeggarsa barbaachisu hunda isaaniif taasisaa jiraachuu ibsanii jiru. Waali akkuma isin agartan kun olaalaa ka daandii kana silaa iddoo kan abbaa qabeenyaa ta'uu isaatiin karaa kana baafata. Garuu haala mootummaan filee haala mootummaan hojjetee nama karaan kun hojjetamee karaa hojjetamaatti nuti mana kana duwwaa ijaarre malee karaa kana isaatti hojjetee ibsaa olii kana illee isaan fidee asiin ga'ee wanti guutuun taane jiru. Bishaan kun asitti agartan kun isaan tunuu gashee nu asirraa duwwaattiin fuunee jechuudha malee waan nama mijataa jiraachaa baay'ee ilmi namaa wayii paarkiin beeku malee paarkiin baay'ee nama hojii qabu nama hojii barbaaduuf nama dhugaatii baay'ee ta'a. Daawwannaan guddichi paarkii industirii qindaawaa qonna bulbulaatti taasifame kunis dhaabbii biqiltuutiin goolabamee jira.